dhaaf kennaniin keessumaa naannoon sun filannoo erga geggeessee as mootummaan federaalaa dhiibbaa miidiyaaf dinagdee irra kaa'uudhaan itti dabalees tarkaanfii humnaatti ce'aa jira jedhan. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Filannoo nagaa walabaaf kan haqaa biyyattii keessatti geggeessuuf qaamotii dhimmi ilaallatu martinuu waliin akka hojjetan dura teessuun boordii filannoo biyyoolessaa yaadachiisaniiru. Boordiin filannoo har'a onkoloolessa 23 sanbata darbe akka lakkoofsa Itoophiyaatti paartilee morkattootaa waliin marii geggeesseen keessumaa paartileen hangi tokko haalli nageenya yeroo ammaa filannoo geggeessuu hin dandeessisu jechuun yaada dhiyeessaniif dursee waliigalteen biyyoolessaa irra ga'amuu qaba yaadawwan jedhaniif dura teessuun boordichaa deebii kennaniiru. Itti dabaluudhaanis paartilee hanga tokko biraa rakkoo nageenyaa waliigalaa laalchisee gaaffii ka'eef dhuguma rakkoolee kanaaf furmaanni akka barbaachisu eeranii rakkoolee nageenyaa kallattiin filannoo waliin wal qabatan hiikuuf garuu qaamni tokko sadarkaa biyyoolessaas ta'e sadarkaa naannootti caasisuuf karoorri jiraachuu aadde Burtukaan Miidhegsaa ibsaniiru. በየደረጃው የምናቋቁማቸውን ደግሞ sadarkaa biyyoolessaattis ta'e naannootti ta'uu danda'a. Sadarkaa hundumaatti waltajjiiwwan waliigaltee qopheessinu kan hoogganan itti gaafatamtoota waajjiraalee naannolee kan ofii keenyaa ta'u. Akka naannoleetti immoo akkaataan ijaarama isaa maal ta'uu qabaa? Hirmaattonnis eenyuun ta'uu qabu ka jedhu jira. Sababiinsaas akkaataa bulchiinsa seeraa yookaan nageegumsa biyyoolessaa akka sirnaatti dabalee bakka maratti rakkoo sana furuuf kan gargaaran jiru. Bakka tokko tokkotti jaarsolii ta'uu danda'u, hoogganoota amantii ta'uu malu, miseensota hawaasa siivilii ta'uu malu. Sana ilaaluudhaan ulaagaa ofiisaa danda'een miseensonni isaa adda baafamuu jechuudha jedhan. Yeroo ammaa biyyattii keessa rakkooleen siyaasaa furmaatan argatin waan jiraniif boordichi dursee rakkoolee kana furuu qaba gaaffii jedhuuf aadde Burtukaan innaa deebisan gaaffiin kun aangoo sirnaa kan boordii filannoo keessatti naammatamu jedhanii haa ta'u malee qopheen filannoo geggeeffamaa utuu jiru paartileen waltajjiilee sirnaa mararratti kan akkasii mari'achuu akka qabaniif barbaachisaadha jedhan. Waltajjii akkasii qindeessuuf garuu boordiin filannoo walta'iinsa kan agarsiisu ta'uu yaadachiisaniiru jedha Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa. Mootummaan Aljeeriyaa namoonni heddumminaan ba'anii sagalee akka kennan jajjabeessuyyuu referendamii sagalee kennameef uummata biyyattii 4 keessaa tokko waan ta'u qofaatu hirmaate. Pireezidaanti Abdulmajid Tebooneef waraanni isaanii cimoo ta'an sababaa aariin uummataa mormii kaase waggaa tokko oliif tureef hiika ta'a kan jedhan heera haaraa beeksisanii jiran. Ba'iin murtii uummataa har'a beeksifama jedhamee eegama. Haa ta'u malee dilbata kaleessaa uummati ba'ee filate dhibbarraa harka 23.7 ta'uu qaamonni filannoo ka beeksisan yoo ta'u miseensonni mormii geggeeffamee garuu sochii isaanii danquuf ofumaa kan geggeessame jechuudhaan sagalee kenname sana fudhatama dhabsiisan. Weerarri koronaa tarii adeemsa sagalee kennuu sana kan danqe yoo ta'u sanbata darbe Aljeeriyaa keessaa namoonni 300 vaayirasii koronaan qabamaniiru. Heerri haaraan yeroo marsaa hojii pireezidaantii dabalatee paarlaamaaf aangoo dabalataa kenna. Haa ta'u malee waraanni biyyattii siyaasa Aljeeriyaa keessatti humna jabaa kan qabu yoo ta'u erga Tibooneen filamanii qabee garuu hagas hin beekamu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaadhimamtoonni pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi pireezidaantiidhaaf eenyuun akka filatan namoota hin murteessine amansiisuudhaaf har'a guyyaadhumaaf duula geggeessaa jiran. Pireezidaanti Doonaald Tiraampii fi ittaanaa pireezidaantiin duraanii Joo Baayiden kutaalee adda addaa keessumaa kanneen filannoo kibxata boriif barbaachisaa ta'an keessatti duula filannoo geggeessaa jiru. Lamaan isaaniif bakki irratti fuulleffatan kutaa Pensilveeniyaa yoo ta'u yaada uummataa dhiyeenya walitti qabameen Baayiden dursaa jiran. Bara 2016 keessa garuu kutaa kan Tiraampitu injifate. Namni kutaa Pensilvaaniyaa injifate sagalee filannoo calaluuf murteessaa ta'e 270 keessaa 20 argata. Bahiin filannoo hanga xumura torbaniitti hin beekamu. Waggaa kana yoo xiqqaate uummanni miliyoona 94 hanga kaleessa galgalaatti dursanii sagalee kan kennan yoo ta'u sababaa sodaa koronaaf jecha hedduun sagalee poostaan ergame kutaalee hanga tokko keessatti lakkaa'uun yeroo fudhachuu mala. Tiraamp manni murtii olaanaan sagalee poostaadhaan ergame hanga guyyaa filannoo qabee kan ergame yoo ta'e lakkaa'amuu danda'a kan inni jedhe qeeqanii jiran. Akkuma kana dura himataa turan irra deddeebi'uudhaan kaleessas filannoon waliin dhahamuu malaa jedhan Tiraamp. Filannoon Yuunaayitid Isteetsi sagalee uummataa irra jireessa qofaan hin murteeffamu. Miseensota sagalee filannoo calalan 538 keessaa nama sagalee miseensota 270 argatetu pireezidaantummaa injifata. Filannoo pireezidaantummaatti dabaluudhaan uummati sagalee kennu miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa 435 barcuma sanatii 100 keessaa 35 akkasumas bulchiinsa kutaalee biyyaa 11 filachuuf sagalee kennaa jiran.
Baangilaadesh keessaa har'a yoo xiqqaate uummanni 50,000 ta'u daandii magaalaalee galma mootummaa Daakaar irratti bahuudhaan pireezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon kanneen Islaama qeeqan ilaalchisee walabummaan yaada ofii ibsachuu kan isaan jedhan balaaleffataniiru. Hiriirtonni mormii kun meeshaalee Faransaay akka biyyattii hin seenne kan fedhan yoo ta'u, embasii Faransaay kan gamasii fuulleetti hiriiruu yaalanis poolisiidhaan dhorkaman. Faransaay Baangilaadesh waliin michuu daldalaaf adda durummaan deeggarsa kagootu biyya barbaachistuudha. Qindeessitoonni hiriira sanaa namni irratti hirmaate 100,000 ta'u yoo jedhu poolisiin immoo 50,000tti tilmaamee jira. Dhumarrattis oduu ispoortiif gara sooraattan isin dabarsa. Dorgommii kilaboota waldaa kubbaa miilaa Awurooppaa Shaampiyoon Liigiitti jiran warra haq tokko koronaa irratti arganii tapha keessa oofan. Akkanaan Riyaal Maadiriid Eder Militaa'oo waan koronaa qabuu fi tapha borii kilabiin isaa Inter Miilaa waliin taphate keessi hin jiru. Gurbaan dhalootaan Biraazil namni ganni 22 kunin kophaattuuf baasa biyyaan walanqate of laallata. Namni waliin taphatu cufa yaayyuu qoratanii isum qofa irratti argan. Riyaal Maadiriid Shaampiyoon Liigii irratti garee baa keessa jirti. Garee cufaayyuu isii dududuub jira. Kilabiin isii waliin taphatti Inter Miilaan ammoo mataa keessa jirti. Sadeessor jirti. Militaa'oon ammaan tan koronaa irratti argan kunin baran qofa marroo 3 kilabii tanaa taphata. Jalqaba Shaampiyoon Liigii irratti kilabii Yuukireen Shakhtar Donetsk waliin taphatanitti gaafas 3-2 ammoo waamti kilabiin isaa. Kilabiin Scottish Rangers illeen ijoollee isii lama Jordan Jones fi George Edmondson seer koronaan to'atan cabsanii jedhaniiti dorgommii irra dhaaban. Akka jecha kilabii isaatti jaree lachuuyyuu seer cabsetti jara kilabiin hin beeknu waliin qophii gammachuu keessa oole. Jara kan ammaan tan qoratanii 7-2 kophaa baasanitti tapha dhaaban. Seer baafanne amaluma kanaan bulla amal namiin fudhan tokkollee ittiin callimnuu jedhu. Daayirektariin isaanii Stewart Robertson. Jara kunin eegii kilabiin isaanii dorgommii Shaampiyoon Liigii irratti kilabii Kilmarookin 1-2 mooteen duubatti qophii gammachuu sunitti dabran. 7-2 keessatti tapha tokkolleen taphatan jara kun. Odum koronaatiin taphataan Juventus Cristiano Ronaldo haqar koronaa irratti arganii wallaanachaa bahanii amma yaayyuu fayyee jedha. Ronaldo akkanaan tapha hedduu irra dhaabanii haleetti deebi. Taphii Ronaldoon keessa oolu keessa ta'a Juventus Barcelona waliin taphatti fa'a. Tapha halee kilabiin isaa Spezia waliin taphatti irratti ammoo Juventusitti moo'e. Taphataa Bayern Munich Nikolaas Suleellee koronaa irratti arganitti wallaanachuu jira. Isallee dorgommii Shaampiyoon Liigii tan keessa isallee yaayyuu baasanii qabaadha. Namni ganni 25 kun kilabii isa tana nama akka utubaa dhabeessee dhaaba. Taatullee aga qulqullaa'utti dorgommiitti hin deebi'u. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Xaaliyaanaa Siirii Aalleetti jiran. Ibrahimovic kaleellee saatii hobbaata irratti kubbaa akrobaatiitti hojjete goolii galfate. Akkanaan AC Miilaan Siirii A keessaa tokkeessoo jirti mataa keessa jirti. Ibrahimovic namgana 39 barhan qof goolii 7 galfate. Kilabiin teen Awurooppaa keessaa kilabii ijoollee taa'imatti guddattu anatti keessa nam guddaa malee jedhe. Ibrahimovic ganna kan qofa Siirii A fi goolii 22 galcheef. AC Miilaan eegee kilaboota kubbaa miilaa addunyaa hedduu koronaaf jedhanii tapha hedduu irra dhaabaniitiin eegee waxabajjii dabarte dorgommii deebi'anisitti kilabiin isa tun takkum immoo wamne. Oduun ispoortii gaggabaabduun tanuma. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Biyya afaan Oromoo caqasuu jira. Wallaggaa dhiyaa gulisootti akka warri baqannee lubbuu ba'anii jedhetti waraanni ABO shanee lola saba tokko irratti xiyyeeffateen namni nagaa hedduu fixee jedhe. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed haleellaa kanaan hin gaddina mootummaan karaa ceeruu cufaan fayyadameetiin rakkootaan hin buqqisaa jedhe. Nyaaphi Itoophiyaa akka muummee ministeeraa jedheedhanitti yookaan nutti bitaa yookaan biyyatti badaa jedheetiin ka'ee jedhe. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa illeen daba ABO shanee fi badii wayyaaneetiin Itoophiyaan hin jidduu jedhe. Nakoor Malkaatti erge. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo ganda Gaawwaa Gaanqaa jedhamu keessatti qaaxxee kaleessa dhaqqabe jedhameen abbaa isaanii dhabuu kan dubbatan obbo Wuddina Balaay haleellaa kaleessa qaamoleen bosona keessa hidhatanii socho'an raawwatan jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Aanaa Gullisoo bakki isaa Gaawwaa Gaanqaa jedhama. Reeffa namoota 35tu lakkaa'ame. Namoonni badanis jiru. Bishaaniin illee kan nyaataman jiru. Namoonni madaanis jiru. Namootni lubbuun hafanis gammoojjii keessa dhokatanii taa'anii humnootni naga eegumsaa mootummaa achi dhaqanii gara gandoota dhiyootti isaan baasaa jiru. Reeffi namoota du'anis ambulaansiitiin sassaabamaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa gadhiisee deemaa jiraachuusaa odeeffannoo yeroo argatan bakka kanatti qaaxxee geessuudhaaf dhufuun oollee jedhee yaada. Raayyaan ittisa biyyaa bakka kana maaliif gadhiisee akka deemu
Miseensota raayyaa ittisa biyyaa keessaa gaafannee qaama olaanuun ajajamuu isaanii qofaadha kan isaan nutti himan. Humnootni hidhatan kunneen bakka kanatti dhufanii yeroo haleellaa raawwachuuf karoorsuu isaanii beeknu warra aanaa Gullisoo hooggananitti bilbille. Hangootni aanaa yeroo kanatti bakka seerri jirutti baqadhaa lubbuu keessan oolfadhaa nuun jedhan. Rakkoon tokkoyyuu hin jiru walgayiidhaafis hin barbaanne walgayyaa jechuudhaan erga walitti nu qabaniin booda maallaqaaf mobaayila nurraa guuranii manas gubanii jiru. Saba Amaaraa balleessinaa jechuunis nutti dhaadatan matireesiif boombiidhaanis haleellaa raawwatan. Wanti raawwatame gocha sanyii balleessuuti jedhan. Namootni kunneen hidhattoota Oromoo bilisa baasnaa jedhan ta'uu isaanii kan ittiin beekne rifeensi isaanii gurguddaadha. Fuulli isaaniis mul'atu dhokatanii jiru. Eenyummaa isaanii nutti himuu dhiisii fuuluma isaaniiyyuu nutti hin agarsiifne. Hidhannoo meeshaa waraanaa guutuu ta'e immoo qabu jedhan. Haleellaan kun yommuu raawwatamu qaamoleen naga eegumsaa mootummaa naannoo sana hin turre jechuunis dubbatan. Obbo Oddanan raayyaan ittisa biyyaa isaan dhiisee akka hin deemnes gaafachuu isaanii dubbatanii jiru. Obbo Ayyala Nugus namni jedhaman kan biraanii fi yeroo haleellaan kun raawwatamu ijaanan argee namni jedhan kaleessa guyyaa naannoo sa'aatii 11 haleellaa aanaa Gullisoo ganda gaawwaa gaanqaa jedhamee waamu kanatti dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu darbeeraa jedhan lakkoofsaanis kan isaan dubbatan. Haleellaan kun eenyummaa irrattis kan fuuleeffate jechuun dubbatu. Wanti raawwatame gocha sanyii balleessuuti. Jalqabaa warra raayyaa ittisa biyyaatu gadhiisee deeme. Sanaan booda warri hidhatan gara ganda keenyaa dhufuudhaan namoota naannoo keessa jiran muraasa fudhatanii deeman. Ganda gaawwaa gaanqaa jedhamu kanatti daa'imman, dubartootaa fi namoota humna hin qabne kan bakka sana turan walgayyaa jechuudhaanis waaman. Akka gorsaa fakkeessanis dubbachuu jalqaban. Achii booda matireesiidhaaf boombiidhaan deeggaramanii haleellaa raawwatan. Maaliif gocha kana akka isaan raawwatan hin beeku. Bakka sanatti yoo xiqqaate namoonni 33 du'anii jiru. Namoonni madaanis turaniiru. Kanaan dura hawaasni Oromoo fi Amaaraa naannoo kana keessa jiraatu hariiroo nagaa waliin qaba ture jedhan. Dhalattootni saba Amaaraa ganda gaawwaa gaanqaa keessa jiraatan bara 1977 mootummaa dargiitiin bakka kana akka qubachiifaman kan isaan dubbatan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed qaaxxee eenyummaa irratti fuuleeffatee Itoophiyaanota irratti qaqqabaa jiruun gaddeeraa jechuun ibsan. Haleellaa kanaafis itti gaafatamummaa isaa kan kennan humnoota isaan diinotaa jedhanii waamani. Diinotni Itoophiyaa yookaan nuti bituu qabaa kanarraan kan hafe biyyi hin jiraattu jechuudhaan ka'aniiru. Kanaafis ammoo humna qaban badiisaaf itti fayyadamaa jiru jedhan. Mootummaan maloota kamiyyuu fayyadamuudhaan rakkoo kanas ni buqqisaa jedhan. Haleellaa raawwatame jedhame ilaalchisee hojii gaggeessitoota mootummaa aanaa Gullisoos ta'e godina Wallaggaa Lixaarraa akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaarraa adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Haa ta'u malee pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Oonag Shaneen kaleessa godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo ganda gaawwaa gaanqaa jedhamee waamu keessatti haleellaa sororkaa raawwateen lubbuu lammiilee nagaa dabarseera akkasumas immoo miidhaa qaamaa geessiseera jechuu isaanii marsariitii hawaasummaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti dubbifamee jira. Obbo Shimallis ibsa isaaniitiin gocha sororkaa raawwatame kan balaaleffatan ta'uu ibsanii maatii namoota lubbuun jalaa darbeef gadda itti dhaga'ame ibsanii jiru. Akkasumas marsariitii hawaasaa feesbuukii biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti Oonag Shaneen kaleessa Gullisoo keessatti lubbuu lammiilee nagaa bifa suukanneessaa ta'een bakka tokkotti dabarseera jechuudhaan barreeffamee jira. Haa ta'u malee ibsa kanarratti lubbuun lammiilee meeqaa akka darbee fi rakkoo ga'e ilaalchisee wanti jedhamee hin jiru. Qaama haleellaa kana raawwate Oonag Shanee irratti tarkaanfii ni fudhataas jedha ibsichi. Mootummaan Oonag Shanee jedhee qaama waamu waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti dubbi himaa kan ta'an bilisummaa guutaa haleellaa Gullisoo keessatti raawwatame ilaalchisee akkas jechuun kan isaan haalan. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana fedhii uummataatiif yookaan uummata jiraachisuu fi nageenya uummataatiif qabsaa'udha. Waraana tarkaanfii akkasii uummata sibiilii yookaan harka duwwaa irratti tarkaanfii fudhatu miti. Akkuma beekamu haala kallattiif alkallattiidhaan yeroo ammaa waraanni bifa adda addaatiin biyya keessa socho'aa jiru. Waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo bifa shororkeessummaa jirutti maxxansuudhaa fi tarkaanfii akkasii fudhattarraanana waraanni keenya mirga lammii kamii miidhuufiyyuu kallattiif hin qabu, hin godhusii godhees hin beeku. Namoota naannoo sana jirraa jedhan akka sobsiisnetti yookaan immoo bilbilaan arganne akka dubbisuudhaaf yaalletti dhufanii uummata Oromoo bilisa baasuudhaaf hojjetaa jiraachuu isaanii erga ibsaniin booda isin asii biyya hin qabdan iddoo biraatti yookaan gara biyya keessaniitti galaa jechuudhaan qabeenya qaban bilbilatu nafiin maallaqatu nafiin nurraa erga fudhatanii booda bakka sanatti meeshaa akka matireesii snaayiparii fayyadamuudhaan akkasumas boombii fayyadamuudhaan namoota nagaa 30 ol nu jalaa ajjeesanii jedhu. Tarii
waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa bakka sanatti bobbii godhee qabaa qaama jedhame kan fakkeenyaaf sanyummaadhaan qoodee atabaluu ati Oromoo waan hin taaneef bakka kanaa deemuu qabdaa jedhee bakka itti tarkaanfii fudhatee qaba. Keessumaa kan Gullisoo kanaa wajjin wal qabate jechuudha. Walumaa gala kanaan duras miidiyaalee adda addaatii fi yaada kennaa akkuma turre waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo lammii adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammii kamiin biyyicha keessa kan jiraatullee akkuma lammii Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisaa. Ni tumsarraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiigii suuqiidhaan bitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensa itti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii duguggaa sanyii, guddii, saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoosaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwuutti akkasiin raawwachaa jirarraan ala waraanni keenya iddoo sanatti kaleessa sin bobbaane gocha akkasii sin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni dhorkaa jechuudha kana. Bakka sanatti qaamni kan biraa akkuma waraana bilisummaa Oromoo hidhatee socho'u jira. Qaamni isin tarkaanfii kana fudhachuu danda'a jettan eenyu qaamni tarkaanfii akkasii fudhachuu danda'u? Ayyee kanarratti iddoo sana duwwaa utuu hin taane godinaalee tokko keessatti ni argamu. Waggoota darbema fakkeenyaa fi barattoota yuunivarsiitii irratti tarkaanfii fudhatanii waraana bilisummaa Oromoo teechaa turanii qaamni tarkaanfiin irratti fudhatame immoo lakkii jedhee deebii kennaa akkuma ture. Ammas qaamni mootummaan ijaarame yookaan immoo gita bittaa sirnoota darbaniitiin kan ijaaramanii isaaniin hoogganamanii waraana mootummaa keessa bifa waboo kanaan gurmaa'anii namoota harka kennan keessaallee ijaaramanii qaama tikaa wajjin walii galanii daangaalee Oromiyaa keessa iddoo garaagaraa seenanii jibbiinsa waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessuudhaaf gocha kana gochaa jiru waraana mootummaa ni beennaa jechuudha. Kan boodines ni qabna. Haa ta'u malee mootummaan immoo gochoota kanaaf qaama inni Oneg Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman komataa turuun isaan ni yaadatama. Jijjiirama mootummaa waggoota 7 darban keessatti Itoophiyaatti dhufe jedhameen addi bilisummaa Oromoo erga biyyatti seenee booda waraanni bilisummaa Oromoo gaaffiin uummata Oromoo waan hin deebineef hidhannoodhaan falmachuudhaaf murteessee gargar ba'uusaa ibsuun isaa ni yaadatama. Isa boodas walitti bu'iinsa humnoota nagaa eegumsaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa darbaa turus akkasuma gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Gamkaan akka bulchiinsi paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa jedhetti dhiwaata. Aangootti deebi'uu fi Amaara hadhuu jechuun fudhate. Wanni uummati Amaaraa Oromiyaalleetti ta'e fuula dhibiilleetti miidhamuu jiruu fi harka hiwaati ka'ee jiraa jedhe. Paartiin tun ijjeecha saba tokko irratti xiyyeeffateedhaan kan Wallagga Bahaa aanaa Gullisoo irratti gaddeetti dhagaameen ibsa kanallee baasan akka Asteer Misgaanaa oduu nu ergiteen jettetti. Waraan dhaabuuf humni jabeeffannee qophii jirraa jedhe taanaan pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka jecha Dr. Dabratsiyoonitti humniti mootummaa federaalaa qabatte dabummaa Tigraay irratti hojjechaa baate humna jijjiiruuf qophii yaayyuu fitte ummati naannoo qophii jabeeffachuu malee jedhe miidiyaa biyyaatti rakkoo biyyaa hiikuuf ammoo waltajjiin namuu qoodi keessa qabu qophaa'u maltee jedhee jedhe Mulgeetaa Asbaatti erge. Hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el har'a maddeen oduu naannichaaf ibsa kennaniin Tigraay irratti deddeebi'ee shirri xaxamuun akka miidhaa geessisaa jirutti dubbatan. Keessumaa filannoon naannoo eega geggeessame as dhiibbaa gama miidiyaaf dinagdeen raawwatamu ala gara tarkaanfii humnaatti cehaa jira jechuun ibsan. Kanaaf jecha uummanni naannichaa qophii isaa cimsatee itti fufaa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Nuti ka jechaa jirru adda addummaan keenya ka siyaasaa waan ta'eef karaa siyaasaa walaa falminu ka jedhu. Sababaa kanaan waggaa 2 ol obsaan eegnee jirra jechuudhaan kan ibsan hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay kun humnaan kan hiikamu yoo ta'es rakkoon hin jiru. Waraansa dhiisaan jennu akka barbaachisaan ta'in garuu dubbataa jirra. Yoo dhufes ofirraa aggannaa jedhan itti fufaniis ammas adda addummaa jiru hiikuudhaaf hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman. Waltajjiin hunda hirmaachise haa qopheessamu. Furmaanni isaa kana waltajjii qopheessanii waliin dubbachuudha. Waraansa hambisnee waliin haa dubbannu jedhan. Waraansa hambisuuf jecha humna isaanii cimsachuun akka qophaa'anis dubbatan. Mootummaaf paartiin isaanii haalawwan yeroo ammaa jiran gamaaggamuu isaa ka dubbatan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el uummata irra miidhaa geessisuudhaaf humnaalaa wajjin wal gargaaruudhaan
hojjetamaa jira jedhanii mootummaan Eertiraa mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin wal gargaaruudhaan uummata Tigraay aleeluuf akka qophaa'aa jiranitti ibsan. Mootummaan Eertiraa humnoota bilisummaa Eertiraan deeggarre wajjin walii tumsuun uummata Tigraay ka bilisummaa Eertiraaf qabsaa'e aleeluuf kan hojjetaa jiru ta'uu uummanni Eertiraaf raayyaa waraanaa Eertiraa hubachuu qabaa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hawaasni addunyaa akka hubatu deddeebisanii barreessuu isaanii eeranii dhiyeenya kana immoo hawaasni addunyaa rakkoo jiru furuuf hojjechuu dadhabuu isaatiin yoo biyyattii keessatti rakkoon uumame akka itti gaafatama isaa fudhatu beeksisnee jirraa jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ammaan dura gaaffiif deebii afaan Tigreen kennaniin uummata Tigraay waraanuuf karoora qabduu jedhamanii ennaa gaafataman kun haasawa maraatummaati. Mootummaan federaalaa sababaatti uummata isaa waraanuuf hin qabu jedhanii fudhatama dhorkatanii turan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irra gabaasee jira. VOA Afaan Oromoo meetirabaandii 22,25,31 irraa fi Naayil Saat irraa caqasuu jirtani. Qophii ammaan tan caqasuu jirtan tana halkan sa'aatii 4 irralleetti raadiyoonii Ahaduu FM 94.3 irratti hir'isanii deebi'anii achirrallee caqasuu dandeettan. Ameerikaan filannootti jirti. Namni miliyoona hedduu baay'ee filatillee filannoon guddoon ammoo boru jalqabde. Eenyutti mo'achuuf deema? Qophiin jirti maal fakkaatti? Michelle Queen itti nu ergee jaalannee nutti. Filannoon pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi guyyaan tokko lafaafetti pireezidaant Tiraampii fi dorgomaan isaanii ittaanaa pireezidaantiin duraanii Joo Baayiden maaliif pireezidaantii ta'anii waggootii dhufan arfaniif waajjira Waayit Haawus qabachuu akka fedhan uummata sagalee isaanii kennuuf ibsaa turan. Namoonni guyyaa filannoo jechuun kibxata borii yaaddoo weerara dhukkuba COVID-19 irraa ka'uudhaan kallattiin argamanii sagalee kennuu laata inni jedhu waan guddaa hin beekamin jiru. Sababiinsaa dhukkubi kun Yuunaayitid Isteetsi keessatti namoota 200,030 caalaa galaafate. Piroojeektiin filannoo kan Yuunaayitid Isteetsi akka jedhutti namoonni miliyoona 93 caalaan sagalee kennaniiru yookaan filatanii jiran. Lakkoofsi kun namoota waliigalaan waggaa furdura jechuun bara 2016 sagalee kennuuf ba'an 100 keessaa harka 67 ta'eera. Duulli gam lameen gaggeessan injifachuuf karaan jiraa jedha. Jeesan Miilar duula gama warra Rippaabilikaaniin gaggeeffamuuf gorsa gameessa. Akka isaan jedhanitti Tiraamp maadhee deeggartoota isaa babal'isee jira. Keessumaa dhiirota gurraacha ta'aniif namoota Ispaanishiif kutaalee duraan maadhee jabaa deemokiraatotaa ta'an keessatti jedhu. Guutummaa biyyattii keessatti kanneen sagalee kennan yaada isaanii jijjiiraniiru. Marsaa ammaa kanatti walta'iinsi jiru adda. Erga bara 1972 as paartiin Rippaabilikaanotaa keessatti injifatee kan hin beekne kutaan Minisootaa dheengadda kan kutaaleen yaada jijjiiruu isaaniin yaadda'uu isaanii ibsan jedhan. Deemokiraatonni akka jedhanitti immoo jijjiirama jiruun milkaa'ina injifannoo arganneerraa jedhu. Kutaaleen kan Rippaabilikaanotaa turan amma falmisiisoo ta'anii jiruu jedhan. Gama deemokiraatotaarraa pireezidaantummaadhaaf akkasumas ittaanaa pireezidaantummaaf kan dorgoman Baayideniif Senatar Kaamilaa Haaris dhiyeenya kana kutaa Teeksaas, Joorjiyaa fi Aayowaa daawwatanii jiran. Kutaaleen kun sadan bara 2016 keessa Tiraampiin deeggaraa turan. Duula paartiin Baayiden gaggeessuuf gorsituu gameettii ka ta'an Aniitaa Addan akka jedhanitti uummanni jijjiirama arguu waan fedheef hedduuminni lakkoofsi namoota sagalee kennuuf ba'anii kan ammaan dura argamee hin beekne ta'uuf jiraa jedhu. Lakkoofsa namoota guyyaan filannoo utuu hin ga'iin dursanii sagalee kennanii yoo laalle isa ammaan dura ture mara ni caala. Uummanni sagalee kennaa jira. Jijjiirama waan barbaadaniif guyyaa filannoo borii kana hedduminaan ba'anii sagalees kennuu maluu jedhaniiru. Guyyaa filannoo pireezidaantummaa kibxata borii kana booda bahiin filmaatichaa yoom akka labsamu hin beekamin jira. Kanaaf jecha kanneen sagalee kennan marti bahii filannoo kana baruuf eeguu qabu. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Universal Periodic Review yookaan UPR jechuun deemsa addaa kan biyyoonni miseensa tokkummaa mootummootaa ta'an 193 dadhabaas haa ta'an humna qabeessa galmeen qabiinsa mirga dhala namaa qaban itti qoratamudha. Deemsi kun ega bara 2008 gaggeeffamuu jalqabee as biyyoonni martinuu yeroo 2 irratti hirmaatanii jiru. Amma immoo yeroo sadaffaaf galmeen qaban xiinxalamaa jira. UPR milkaa'ina argate keessaa tokko kanneen irratti hirmaatan 100% guutuu ta'uu isaati. Kaawunsiliin mirga dhala namaaf dubbi himaa akka ta'an Roonaaldoo Goomesh akka jedhanitti xiinxalli kun biyyoonni gama kabajamuu mirga dhala namaan tarkaanfii fudhatan calaqqisa. Biyyoonni hangi tokko dhiittaa mirga namoomaa jabaa geessisan isa jedhu irratti kan waliigalan Goomesh kan guutummaattis kabajan hin jiranii jedhaniiru. Hundumtuu dhimmootii fooyyeffamuu